ما شاء الله تبارك الله كم argita nuti zazin iidiya rafaa haala kanaan xumuramee biyyatti erguuf deema jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kam jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sinaa taasisu. Margitan kun haala kanaanii ajaja keessan gariinis kan biyya keessaati gariinis immoo kan online irraa xalabattanidha. Kanaan kun kana fakkaata. Inni kuni carqiin isaa tokkuma garuu litiraasii isaa tula. Kuniin saadii ta'e kuniin isaa bicaa ta'e meesa kamtu bareeda. Saadiidha moo isa bicaadha? Hundinuu akkuma tizaazii abbaati. Garuu maashaallah inni adichi baay'ee tokko bareeda jechuudha. Mana ibsee hin ifanni bakkeetti hafamee jira amma garuu gaafa mana keessa galee immoo kana caalaa inni adiin karaa gaaruu deema. Nama biyya keessaatu ajajatee kan dura buleettiin keenya tokko Dubaay irraa haadha ajajjee achumaan buleettiin haadha immoo argitee Soofii Ramadaanatti hojjechiifatte dhiistee bakka biraati. Isa kana naa hojjettu malee naaf hojjechiiste malee itti hojjetatte jechuudha. Akkasii kun immoo karaa yabbuu deema. Inni bicaan kun immoo karaa yabbuu deema. Innis firaashii 4 tiraasii boondidii 12 firaashiin siisa kana jechuudha. Firaashiin obboleettii keenya saabbaa 2000 ta'e garii firaashii arfansaa kaan afeeraa. Kun carqii duwwaadha. Kun immoo karaa sandaaboo deema. Karaa sandaaboo erguufan hin deema jechuudha. Kana hundumaadhaan ergaa. Kunis isa boondidiiti. Firaashii isa boondidii tiraasiin isaa kunoo. Kun immoo firaashii tokkon irraa afee sufraa fi qurcaatiin kana fakkaata. Isa kan peestaaliitti gaggalfadheen jira. Isa kana immoo kunoo haala kanaan kan jira sana firaashii tokkon irraa afee inni kan kunooti. Kana fakkaata dhiifamaa namoonni ani WhatsApp irraa ni sagalees ergaa keessanis isiniin deebisnee dhiifama guddaa baay'ee tokko mashquula ta'etanii dirqama ayyaanatti qaqqabsiisuun qabaa. Isa kan haala kanaan aloodhamee baay'inaan ergaa namoonni fayyaas beezaa xalabattanii as beezaa keessa waan akkasiittiin isinii jira. Kanaafaniin viizii ta'ee namoonni ajaja biraa barbaaddanii inshaallah iidii booda na dubbisaa isiniin jedhaa. Rabbiin iidiidhaan nu haa gahu. Iidii ayyaana gaariira bineensa taasisuu kana fakkaata maashaallah bareedume. Hundinuu gaa bifti mircaa abbaati. Diimaa bareedamoo isa kana moo isa bicaadha moo saadii? Carqii Arabiyaa majlisii yeroo ammaa kana immoo badee jira deebi'ee iidiidhaaf tokko wanti dhufe hin jiru. Inshaallah namoonni amma ajajachuu barbaadanii na gaggaafataa jirtanuu iidii booda na dubbisaa jechuudha. Iidii booda yeroo carqiin dhufe anuu dhufeera jedheesi yuutuubii irratti inshaallah yoo naaf mijate isiniin deebisaa. Isinis immoo namoonni isa yeroo kana na dubbisaa jirtan waan iidii boodaatiif iidiidhuma booda na yaadachiisaa inshaallah.